Ashama harka fuudhee akkam jirtu dhaggeeffattoota fi daawwattoota Saaraa Infoo nagaa keessanii fayyaa keessanii bakka jirtanitti nageenyi kan jaalalaa kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u akkasumas immoo barri haaraa bara jaalalaa bara gammachuu bara wajjin wal jaalannu bara sabaaf salammiin itti walii galee biyya keenya ittiin guddattuu fi akkasumas biyya dhiigni dhalootaa kan gannamaa jiru irraa nuuf dhaabbatu nuuf haa ta'u jecha har'a immoo waa'ee irreechaa qabadhe isiniif dhiyaadheeraame sirbuma kana dhaggeeffadhate kana dhumaatti immoo waa'ee irreechaa tokko fi aadaawwan jiran isiniif dabarsa. Egaa dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya akkuma jedhamu sirbilleen akkuma sirbaa turetti biyyi keenya biyya jiituu biyya dagaagtuu biyya jiituu dagaagtuu lalistuu akkasumas immoo biyya irreechi ittiin beekamu sabaaf sablammiin irratti waliin araaramuu fi akkasumas biyya seera fi heera qabduudha Oromiyaanii kuni akkuma jirutti beeksisa beekamaadha sabaaf sablammii gidduutti amma yeroo waggaa shanan bara 2013 eegalee bara amma kana keessatti Oromoota irratti dhiibbaan adda addaas akkasumas waa'ee irreecha irratti dhiibbaan garaagaraa adeemsifamaa jira. Inni kun immoo jibbummaa sabummaa yookaan immoo jibba sabummaa saba Oromoo akkasumas immoo jibba irreechi seexanatutti amanaa kan jedhan irraa kan ka'edha. Inni kun kan taasifamaa ture akkasumas immoo namoota yaadannoo isaanis viidiyoo biraatiin hin dhufa. Isaanis maayini yaadannoo suni beras darbee jechuun bara waggaa yeroo pastar pilaanii sana namoonni hedduun lakkoofsa baay'eedhaan lakkaa'aman obboleeyyan keenya hedduu dhabnee haawwan keenya baay'ee dhabnee ijoollee boru guddatanii biyya nuuf bulchan hedduu isaanii dhabnee waaqayyo lubbuu isaanii karaa jannataatti nuuf haa geessu jecha ammas immoo egaa barri kun bara jaalalaa bara gammachuu bara ittiin of galuu irreechi kun nuuf haa ta'u jecha akkasumas waa'ee irreechaa waa tokko jechuun barbaade jechuudha waa'ee irreecha irratti kan qabadee dhufe irreechi akka aadaa Oromootitti irreechi waa hedduu of keessaa qaba.
tarii namoonni ittiin amananii ni jiru akkasumas sabaaf sablammii hedduutu irratti hirmaatee kabaja. Irreechi sirna galateeffannaa uummataati. Irreechi faajjii tokkummaa Oromooti. Kan hundumtiyyuu keessa galagalchuu hin danda'u. Akkasumas irreechi sirna galateeffannaa uummata Oromooti. Akkasumas sabaaf sablammiin illee keessatti hirmaatanii kan ittiin hirmaatanii guyyaa gammachuu isaanii kan ittiin dhageessisanidha. Kun immoo irreechi waaqeffannaa uummata Oromooti. Irreecha jechuun irreechi mataa isaatiin sarduu mataan hin cinne qabataniiti hayyooliin abaaboliin siiqee fi alangaa qabatanii karaa siiqee fi boqa alangaa qabatanii karaa malkaatti deemanii kan ittiin irreeffatanii yaa waaqayyo nuu dhagahi kan jedhanidha. Irreechi akkuma jedhee irreechi galateeffannaa sirna galateeffannaa uummataati. Irreechi faajjii tokkummaa Oromooti. Irreechi dirree araaraa fi marabbaati. Irreechi ibsama jaalalaa fi kabajaati. Kana somtuu jijjiiruu hin danda'u. Uummatni Oromoo jaalalaa fi kabaja sabaaf sablammiidhaaf qaba jechuudha. Irreechi duudhaa safuu fi safuu Oromooti sirriidha. Irreechi duudhaa safuu Oromooti. Akkasumas uffata aadaadhaan irreechi uffata aadaa kan ittiin ibsamuu fi akkasumas immoo qalleeyyiiwwan faayawwan kan ittiin ibsamudha jechuudha. Labsi nagayaati. Irreechi labsiiwwan nagayaa kan ta'an keessaa isaan tokkodha. Irreechi sirna galateeffannaa uummataati jedha kun. Irreechi faajjii tokkummaa Oromooti. Irreechi araaraa fi barabbaati. Irreechi ibsama jaalalaa fi kabajaati. Irreechi duudhaa safuu Oromooti fi labsiidha jedha sirriidha waan jirudha kun. Irreechi haraaraadha sirriidha kan woollolee kan ajjeese odaa nabii jala taa'ee yookaan immoo odaa jala taa'ee kan ittiin araaramu bara dhiifama kan ittiin waliif taasifamudha irreechi jechuudha gabaabumatti. Irreechi nageenya, irreechi jaalalaa, irreechi tokkummaadha, irreechi ibsituu eenyummaati. Irreechi uummataaf galata galfachuudha sirriidha. Uummata Oromoo kan galata itti galfatu irreechan jechuudha. Irreechi kuni irreecha yommuu jennu nuti waa xiqqoo yookaan immoo waan laayyootti ilaalla yeroo baay'ee jechuudha. Irreechi garuu waa hedduu of keessaa qaba. Namni irreecha hin beekne jira jedhanii yaadaan Oromiyaa keessatti akka Itoophiyaatittuu irreecha namni hin beekne jira jedhee hin yaadu. Maaliif irreechi kan duudhaadhaa duudhaatti darbaa dhufeedha jechuudha gabaabumatti. Duudhaadhaa duudhaatti kan darbaa dhufe waan ta'eef ni beektu jechuudha irreecha gabaabumatti ni beektu. Irreechi akkuma jedhame faayawwan aadaa irratti uummata aadaadhaan ibsamu aadaa isaanii ittiin ibsanidha. Irreechi kun baay'ee bareedaa baay'ee namatti tola. Waggaatti bara kana keessa jechuudha namoonni irreecha balleessuudhaaf hordofatanii ka'an ni jiru jechuudha. Akkuma eegallu akkuma beeknu waggaa hedduu lakkoofsisnee jirra. Duraanis irreecha kabajaa haa turru malee kabaja humnaan kan irreechi kun kabajamaa ture humna dargaggeessaa Oromiyaatii fi humna qeerroo fi qarree Oromiyaatiin kan irreechi kun gaggeeffamaa ture malee jaalatee kan nu gaggeesse hin jiru jechuudha. Akkasumas irreechi kuni waa baay'ee irratti ijoollee keenya yookaan immoo ijoollee Oromiyaadha ajjechaaf kan saaxilee qarree fi qeerroo akkasumas haadholii hayyoolii du'aaf kan saaxileedha. Bararraa baratti kan tareedha beekamaadha. Irreecha kana eeggachuuf hayyoonni bara waggaa jechuun guyyaa 365 gammachuudhaan eegu jechuudha. Irreechi kun waggaatti yeroo lama adeemsifama. Haa ta'u malee guyyoota 365 kan eeganii immoo hin kabajan jennee ba'an namoonni waggaa kana guyyaa 365 kana gammachuudhaan eeggatan guyyaa tokko keessatti aadaa uffannaa Oromoo uffachuudhaan Oromoo fakkaachuudhaan namoonni Oromoo miitan baay'een ni jiru jechuudha. Akkasumas jaalala Oromiyaallee kan hin qabne jaalala uummata Oromoolee kan hin qabne irreecha kanarratti hirmaatanii akka isaan irreecha kana barbadeessan kan tattaafatan hedduu isaanii ni jiru. Garuu Waaqayyo jira. Waaqayyo hin baasa. Waaqayyo kan dhugaatii jechuudha.
Egaa irreecha kan itti fayyadame uummanni Oromoo irreechi kun hiyyecha dureessa jedhee hin filatu. Walumaa galatti qabeenya qaba jedhee hin filatu. Abbaa qabeenyatti yookaan immoo abbaa qabeenyatti miti jedhee hin filatu. Kan ittiin hirmaatu hunduma isaati jechuudha. Sabaaf sablammillee gargar baasee hin filatu jechuudha irreechi. Walumatti qabeetuma ittiin egaa irreechi aadaa keenyaa, irreechi irree keenyaa, irreecha jaalalaati kan namni leetti yommuu walajjise kan irratti araaramudha. Irreecha waadaa kan irratti walii galanidha. Irreechi waa hedduu of keessaa qaba. Tokko lamaan lakkaa'ame kan hin dhumne akkasumas immoo namoota hedduudhaan kan kabajamu namoota lakkoofsi isaanii hagan hin jenneen kan lakkaa'amu qarree qeerroo jaarsaaf jaartii daa'imaa fi guddaadhaan kan kabajamu jechuudha. Irreechi bara jaalalaa, irreecha gammachuu, irreecha ittiin araaramanii, irreechi kun akkasumas duudhaadhaa dhalaalaa kan dhufe waan ta'eef eenyuyyuu hin dagatu bara baraan kabajama. Waggaatti yeroo lama kabajama. Garuu harki caalaan isaa kan kabajamu yeroo masqalaa irrattidha. Akkasumas immoo torbee masqalaa irrattidha. Irreechi kun namoonni irreecha kabajanii fi jaalatan kabaja irreecha kan qabanii fi kan jaalatanii waggaa tokko yookaan immoo guyyaa 365 lakkoofsisanii guyyaa sana kabajuu irratti yommuu ga'anii ugaalaalee hedduu guuttatanii yommuu dhufanii waa hedduutu isaan qunnamaa. Isaanis immoo namoonni irreecha kun irreecha seexanaati, seexana gabbaruu Oromoon kan jedhurraan kan ka'e isaan faallessuuf, isaan huguuguuf, isaan nuffuudhaaf kan bahan ni jiru. Akkasumas immoo aadaa Oromoo huccuu Oromoo uffatanii faaya Oromoo fakkaatanii keessa seenanii uummata Oromoo kana balleessuudhaaf kan duguuguudhaaf seenan hedduutu jiru. Isarra nu haa baraaru. Egaa irreechi kun irreecha addunyaa irratti beekame akkasumas giddu galeessa Afrikaa irratti kan beekame waan ta'eef irreechi kun irreecha addunyaa irratti beekame sabaaf sablammiin irratti hirmaatee kabajuudha waan ta'eef irreecha jaalalaati, irreecha kabajamaadha, uummanni Oromoo uummata kabajamaa sabaaf sablammii kan kabaju kan nama hin filannedha. Akkasumas immoo Oromiyaa jiituudha. Akkasumas immoo uummata jiidhaadha kan irra jiraatu uummata duuti hin hadoossine. Uummata dhiigni nama tokko badi jedhee kan hin dhaabbanne, uummata humna isaatiin falmatu, uummata qabeenya isaatiin falmatudha. Uummanni Oromoo uummata aadaa isaatiif falmatu, alaabaa isaatiif falmatu, uummata qabeenya isaatiif falmatu, uummata qe'ee isaatiif dubbatu waan ta'eef aadaan Oromoo baddee hin baddu. Balleessuuf illee yoo yaaddanii kan balleessu dhufee booda haga tokkotti illee dhiiga uummata Oromoo walakkaa yoo dhangalaase walakkaan dhugaa ni baasa.
egaa sirni Oromoo sirni irreechi sirna galateeffannaa uummataati sirna faajii tokkummaa Oromooti akkasumas immoo irreechi dirree araaraa fi marabbaati irreechi ibsama jaalalaa fi kabajaati irreechi duudhaa fi safuu Oromooti akkasumas labsii nageenyaati irreechi kana hunda of keessaa qaba kan caalus of keessaa qaba irreecha gaarii bara kana irreecha jaalatamaa aadaa faayaa Oromoodhaa kan of keessaa qabu Waaqayyo nagaan isiniif haa oolchuu guyyaa sana yaa Rabbi isiniif kadhannaa kan biyya keessa jirtanii jaalalaa fi kabajanii akka galtanii akkasumas immoo namoota isin gidduu seenu of eeggadhaadha aadaa keessan uffata keessan uffatee kan isin cinaa dhaabbatu namoota hedduutu jira aadaa bareedaa qabna sardoo bareedaa qabna abaaboo bareedaa qabna uummata baay'ee babbareedaa uummata laafaa uummata jaalatamaadha Oromooni Waaqayyo walirra nu haa bulchu tokkummaan nuuf haa kennu isinii jedha egaa asuma irratti naama bye bye